Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota abdii Oromaan baga har'aan isin gahe isin jechaa irraan tana barumsa bareedaa boruuf yaadee jira. Warroonni tana duras nagaafachaa turtanii jirtu akkamitti akka YouTube irraa viidiyoo daawunlood godhatanii yookiin audiyoo haa ta'u waanuma ta'e iyyuu haa ta'u jechaadha. Akkamitti akka irraa daawunlood godhatanii fakkeenyaaf YouTubein kun hin jira. YouTube kanarraa aadiyoon daawunlood ta'uu hin danda'u. Viidiyoo bichatu daawunlood ta'a. Viidiyoon sunuu karaa keessaatti daawunlood hin ta'u. YouTube bicharratti daawunlood ta'a jechaadha. Har'aan tana ammoo aappii bareedaa wayii akka ajaa'ibaatitti waan feetanitti xaqqabamuu dandeettanii karaa daawunlood viidiyoo fi aadiyoo godhachuutiin jechaadha. Dura osoo karaa barumsa keenyaa hin deemin warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin YouTube channel keenya akka subscribe gootan isin gaafanna jechaadha. Akkanatti kinoo YouTube kana ni seentu jechuudha. YouTube kana eega seentanii booda akkana barbaadee isinii fida. Asirratti maqaa kiyya guutuu Abdii Oromaan jettanii barreessitan kinoo bootaa sarchii kanarratti. Eegasii booda Abdii Oromaan jettee yoo barreessite alaaxuul qaxxitaa si baha jechaadha. Akkanumatti Abdii Oromaan. Garuu warroonni hedduu warri rakkataa jiru ni jiru. Fakkeenyaaf amma yoo akkana gootee geessite jechuudha. Yoo akkana gootee geessite kinoo bootaa kana dhuftee sarchirra goota. Warroonni hedduu warri nagaafataa turtan hin jiru. Maqaa bichaa barreessanii warroonni callisanii jiru. Akkasii miti kinoo bootaa kana irratti ni agartanii asirratti sarchi goota jechaadha. Eegasii booda kinoo qaxxitaa sii bahaa jechuudha. Qaxxitaa wayiteenii sii bahe diimtuu tana irratti subscribe kana irratti dhoyita. Yoo muluu YouTube kiyyaa keessa gasseenuu barbaadde kanumarra kilik goota. Akkanatti keessa gaseentee eega jette akkana sii dhufa kinoodha. Viidiyoo hunda ammoo yoo laaluu barbaadde viidiyoo gadhiisee hunda jala seentee yoo laaluu barbaadde kinoo home kajeu kana duratti viidiyoo je'ee kajiru jira. Viidiyoo je'u kana hunda jalatti yoo gadhoyte viidiyoon gadhiisee hundi kinoo akkana sii dhufti jechuudha. Karuma kanaanii amma akka subscribe kajeu kana irratti eega dhoyte booda kinoo ol kajeu kana irra dhoyta jecha kana jechaadha. Warroonni isin dhibee subscribe gochuuni ammaan kara barnoota keenya kan isinin jedhee karaa YouTube akkamitti daawunlood irraa godhatan jedhutti haa deemnu. Sijjammar application suni Play Store waan adda addaarraan argamu. Google Chrome warri qabdan Google Chrome keessa ni dhaytu jechaadha. Fakkeenyaaf Google Chrome keessa deemtanii kinoo bootaa sarchii isaa Google Chrome bootaa irra barreessan kanarratti kilik ni gootu jechaadha. Eegasii booda SnapTube jettanii barreessitanii SnapTube download covering YouTube kajeu kana kaduraa kanarratti download kajeu irratti kilik gootanii barreeffama kana kinoo akkanatti isinii dhufa download kajeu jechuudha. Wayiteenni akkanatti isinii dhufe download kajeu kanarratti kilik gootanii irratti tuytan jechuudha. Kinoo haala kanaanin download ta'a. Download je'ee kana dhufe kanarratti okay goota. Hagasii download ta'ee jira jechaadha. Kinoo qaxxitamatti yoo connectioning kee faastii ka ta'u taate ala wayittima san karaa wanni keeti faayila keetii keessatti daawunlood ta'a. Ni deemtaa warroonni faayila qabdanii faayila keessan keessa ni deemtanii warri namni faayila kinoo manni faayilaa kanaadha. Mana faayilaa eega dhayxe booda mana faayilaa kinoo tana durallee waan keessaa qabuuf ani isinin mul'isuudhaaf malee faayila kiyya keessaa ni qaba ture. Kinoo 3 ta'ee bahee mee fakkeenyaa fi tokkuma irratti haa dhahu. Akkana karaa settingii isin geessaa. Wayitee inni karaa settingii isin seensise settings kajeu kanarratti kilik goota jechuudha. Eega akkanatti settings kajeu kanarratti kilik goote kinoo bootaa kana ni agartanii waan tana irratti cuqaastanii achi bantan jechuudha. Okay isinii fida. Warri gariin ammoo asirratti okay isinii fide always is installing
ollii kajoo kana irratti raayitii tana kinoo raayitiin tun anatu irra godhe raayitii tana yoo akkana qullaa ka jiraatu taate raayit irratti gootanii okee tuytan jechuudha. Booda kunoo install kajoo jalatti isinii dhufa jechuudha. Install kajoo kana jalatti kilik hoytee gootan akkanatti installing jedhee gootee booda kinoo akkanatti open jedhee sii baha jechuudha. Open jedhee kasii bahu kanarratti kilik goota kinoo akkanatti kara keessaatitti gabbu'ee jira. Kara YouTube isaa si keessa jechuudha. Kanarraa ni baata kana keessaa ni baata jechuudha. Asirra kilik gootee keessaa ni baata kinoo. Fakkeenyaaf amma akkamitti irraa akka daawulood godhattan eega buufattanii akkamitti irraa akka daawulood godhattan isiniif mul'isa jechuudha. Karuma kanaan warroonni nu daawwattan hedduu warri subscribe gootanii nu daawwattan galatoomaa isiniin jedha. Warroonni hin godhinis waan babbareedaa waan barbaaddanii waan isin dhibu irraa koomentii jala barreessuu ni dandeettanii. Kanaafiyyuu haaluma kanaan yoo inni akkasitti gabbu'ee isinii dhufe asirra kinoo hoom kajoo kanarra dhuftaa. Hoom kajoo kana ni argitaa. Hoom kajoo kanarra eega dhuftee kinoo YouTube akkanas sii dhufaa. YouTube kanarra kilik goota jechuudha. YouTube kanarratti eega kilik gootee akkanatti barbaadee isinii fida. Kinoo waan barbaaddu san amma fakkeenyaafi waan barbaaddu san asirratti barreessita jechuudha. Akkuma YouTube kaaniitu YouTube makaanii garuu karaa keessaa Snaptube keessatti si geessa malee jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee Raayyaa Abbaa Baccaa jedhee barreeffadheeti. Kinoo akkanatti isinii dhufa jechaadha. Raayyaa Abbaa Baccaa kinoo ni jira. Fakkeenyaaf daawulood gochuudhaaf yoo barbaadan irra kilik gootan viidiyoo daawulood godhachuu barbaadan san irra kilik ni gootanii. Egaa irra kilik gootanii booda obsaan eeggadhaadha. Egaa irra kilik gootanii booda akkana barbaadee isinii fida jechuudha. Kinoo waan tana waan boora tana ni agarta jechaadha. Kinoo waan tana ni agarta. Bulee boora tana kinoo xiyya tana ni agarta. Tanarra kilik goota jechaadha. Egaa tanarra si kilik goote kinoo muuziqaa aadiyoo kara kanatti buusta jechuudha. Aadiyoon kara gubbaa kana viidiyoo jedha. Viidiyoo ammoo kana keessaa ka barbaadde irratti buusuu dandeetta. Fakkeenyaaf wanni paawarii walirra qaba haala bu'iinsa isaa jechuudha. Faastii dafee bu'uudha. Kanaan yoo buufattee dandeetta. Asiinis yoo buufattee ni dandeetta. Asiinis yoo buufatte kanaanis yoo buufattee ni dandeetta jechuudha. Yoo fakkeenyaaf wanni viidiyoo irra gabbuusuu barbaadde kilikuma irra goota. Akkanas sii fida jechaadha. Jechuun warra waan akkanaa sii fidu kun mastoqaa ta'a. Daawulood ta'aa jira jechuudha. Kinoo daawulood kinoo kara gubbaatiin daawulood ta'aa jira jechuudha. Raayyaa Abbaa Baccaa kinoo as bira yoo agartan daawulood ta'ee jira jechuudha. Daawulood alaa tul daawulood ta'a. Atiin wanni bichaarra dhahuu qabda jechuudha. Atiin amma fakkeenyaaf asirra yoo dhoytee jette aadiyoo fi viidiyoo keessaa filattee barreeffama kinoo MP370 kajoo kana irratti yoo dhoyte kun dammoo kara aadiyoo si geessaa. Kun viidiyoo jedhee hunduu ni jira. Kinoo mallattoo aadiyootii fi mallattoo viidiyootu jira. Ati irruma kilik gootee jennaan kara keessaatitti qaxxitaa sii bu'aa jechaadha. Amma kara biraatiin illee kara salphaa ta'een illee ni jira. Kara salphaa ta'e wayitees ni jedhu jechaadha. YouTube keessan ni dhayitu. YouTube keessan eega dhayitanii booda fakkeenyaaf isiniif hin mul'isa. Na eeggadhaadha. YouTube keessan eega dhayitanii YouTube YouTube keessan keessa eega dhayitanii kinoo akkana bootamaa fakkeenyaaf ni deemtanii waan barbaadan sanitti illee barreeffachuu dandeettanii. Akkuma saniitti barreeffattanii fakkeenyaaf mee barreeffamaan illee isin mul'isa. Kara lamaaniin iyyuu isin mul'isa jechaadha. Barreeffamaan isinitti haa mul'isu mee fakkeenyaaf mee abdii oromaan kana jala haasainu
YouTube kiyya jalaa seenu. YouTube kiyya jala yoo itee seenee jedhe mee nashiidaa wahii mee fakkeenyaaf waan xiqqoo waan gabaabduu fakkeenyaaf kanuma mallattoo as akkana gadhooytanii jechuudha. Akkanatti eega gadhooytanii booda akkanatti wanni eegale sheer tajettu tana kinoonii agartanii sheer kajoo kana jalatti sheer irra gad kilik gootan jechaadha. Kilik eega gootanii amma akkanatti isiniifita aappii filachuudhaaf jechuudha. Kinoo snap motuubi kan dhuftan kana irratti YouTube osoo isa YouTube wanni keessan seenin snap tube keessan seenin karaa qallaaliidhaanii kuni karaa qallaaliidhaanii kinoo irratti kilik goota jechaadha. Egaa irra kilik gootee booda barbaadee siifidha kinoo akkuma reefii karaa kaaniin isin mul'isan irratti dhufee jira jechuudha. Aadiyoo yoo buufachuu barbaadde asirratti dhooytaa, viidiyoo yoo buufachuu barbaadde asirratti dhooytaa jechaadha. Hedduu bareedaadha isiniin jedha qaxxitama keessatti isinii gabbu'a. Kara biraatiin illee kara salphaa ta'een yoo qajeelchirtu taate fakkeenyaaf YouTube kee keessa jiraadhu ati YouTube kee keessa jirta osoo akkana YouTube kee keessa deemaa jirtu argita jechaadha. Waan bareedaa wayiiti wattuma san buufachuu yoo barbaadde kinoo sarara kana ni agarta. Viidiyoo san bira kara duraa irratti sarara ciftii sadiin tanatu jira kinoo as bira yoo agartanii asirratti kilik ni goota. Egaa kilik gootee sheer kajoo kanarratti akkana goota akkuma sanii karuma sanii si geessa akkanuma snappituu filattaa jechuudha. Ati yoo viidiyoo tokko buufachuu barbaadde kara yuutuubiin yoo inni appilikeeshina sii fide karuma snappituu deemtee snappituu irra kilik gootee aadiyoo fi viidiyoo filadhu siin jedha keessaa ka barbaaddu filattee daawunlood godhachuu dandeetta siin jedha. Barumsi har'aas hedduu bareedaadha jee isin amanaa waan isin yeroo hedduu na gaafattanii galatoomaadha. Warroonni isa YouTube channel keenya subscribe godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Barumsa biraatiin haga walitti chaanutti nagaa haan isiniin jedha. Yoo yaada qabaattanii yoo waa isin dhibu taate karaa biraatiin koomentii jalatti barreessaadha. Waan isin barbaadan akkuma har'aa kana kalee tana dura wayitee viidiyoo kaan gadhiisee ture akkamitti akka daawunlood irraa godhatanii YouTube irraa viidiyoo daawunlood godhatanii na gaafattanii turtanii har'aan tana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Warroonni YouTube channel keenya subscribe godhin subscribe godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Haga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaatti.